Adoolessa 11 oduu subuu neetwoorkii yeroo kana isin biraan geenyaa. Buufataalee boba'aa 350 irratti tarkaanfii fudhadheeraa jedha abbaan taayitichaa. Abbaan taayitaa boba'aa fi Enerjii Itoophiyaa bara baajataa darbe keessa daldala boba'aa seeraan alaa waliin wal qabateen harka keessaa qabu jedhaman buufataalee boba'aa 350 ol irratti tarkaanfii fudhachuu ibse. Daayirektarri olaanaan dhaabbatichaa Dastaa'uu Mokaanniin turtii miidiyaa Faanaa Koorporeeshin waliin godhaniin rakkoo dhiyeessii boba'aa muddama ba'aa giddu galeessaa wal qabatee mudate akka carraatti fayyadamuun hojii seeraan alaa irratti bobba'anii turan namoonni dhuunfaa 688 seeratti dhiyaatanii gaafatamaniiru jedhan. Dastaa'uu Mokaanniin itti dabaluun konkolaataawwan geejjibaa boba'aa itti kenname kallattii jijjiiruun geejjibsiisaa utuu jiranii to'annoo jala oolan ji'a ja'aaf tajaajila akka hin laanneef ugguramaniiru jedhan. Waggaa darbee abbaan taayitichaa boba'aa meetirtoonii kitila 4.5 gara gabaa biyyaatti seensisuuf karoorse keessa boba'aa meetirtoonii 4.2 dhiyeessuu danda'uu ibsanii kanneen keessaa boba'aan naaftaa harki 69.5 naannoleef harki 9.5 piroojeektiiwwan murteessoo ta'aniif harki 13 ijaarsawwan daandii fi harki 7 industiriiwwaniif kan dhiyaate ta'uu ifoomsan. Rakkoo hirkattummaa boba'aa ba'aa giddu galeessaatti seenuu hir'isuuf fayyadama boba'aa uumamaa dhangala'aa hojiirra oolchuuf dhaabbatichi hojjechaa jiraachuu eeranii haga yoonaatti buufataaleen boba'aa uumamaa dhangala'aa raabsan 3 ijaaramuu gabaasichi ni agarsiisa. Aliko Daangoteen buufata boba'aa qulqulleessu Keeniyaatti ijaaruuf filachuu dhaga'ame. Abbaan qabeenyaa Afrikaa dureessi Aliko Daangoteen ijaarsa buufata boba'aa ittiin qulqulleessan kan guyyaatti boba'aa baarmeela 700 qulqulleessu baasii doolaara biliyoona 17 ijaaruuf Keeniyaa filachuu Bloomberg gabaaseera. Buufati boba'aa itti qulqulleessan sun Afrikaa ba'aa keessatti isa guddaa akka ta'us gabaafamee jira. Piroojeektiin sun dhiyeessii boba'aa wal qabatee hirkattummaa naannichaa hir'isuun wabii annisaa cimsachuuf gumaachas jedhamee abdatama. Buufati calallii boba'aa sunis handaara galaanaa Hindii Keeniyaa kan taate Lamuu keessatti kan ijaaramu yoo ta'u lafti ijaarsichaa xumuramee qorannoo dhiyeessii biyyootanii qophiin ijaarsaa fi diizaayinii bu'uuraan hojjetamaa jira. Ijaarsi piroojeektii sana gara waggaa 3 kan fudhatu yoo ta'u warshaan sun boba'aa qulqullaa'ee Keeniyaa dabalatee gabaa biyyoota ollaa kanneen akka Ugaandaa, Taanzaaniyaa fi Sudaan kibbaatti kan dhiyeessu ta'uu Rooters gabaaseera. Buufati calallii boba'aa sun humna dandeettii boba'aa olaanaa buufata calallii boba'aa Daangotee kan Naayijeeriyaa keessatti argamuun walgitu kan qabaatu yoo ta'u karoorawwan tuuta Daangotee dandeettii boba'aa qulqulleessuu Afrikaa keessatti babal'isuuf qaban keessaa tokko. Investimentiin sunis carraa hojii uumuu fi guddina industirii naannichaa deeggaruuf ni gargaaraa jedhame. Gareen Daangotee piroojeektii kana maallaqa keessaa gurgurtaa waraqaa liqii fi galii aksiyoona warshaa boba'aa Laagosiin wal qabatee gabaa addunyaatti dhiyaatu irraa argamuu baasii uwwisuuf karoorfateera. Pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoonis piroojeekticha kan deeggaran yoo ta'u raawwii isaa hordofuuf koree qindoominaa mootummaa qindeessaniiru. Ameerikaa fi Iraan walaleeluutti deebi'uu hordofee gabaan boba'aa yaaddoo guddaa uumeeraa jedhame. Eejensiin annisaa idil addunyaa IEA torban kana keessa waraanni Ameerikaa fi Iraan gidduutti hammaatee abidda gabaa boba'aa addunyaa fooyya'aa jiru irratti gaaddidduu uumeeraa jedhe. EEN kana dura waliigaltee baatii darbee Waashingitaniif Teheraan gidduutti taasifamee fi waraanni sun xumuramee ulaan Hormuuz guutummaatti akka banameen ji'oota dhufan keessatti dhiyeessiin boba'aa guddaa akka dabalu tilmaamee ture. Haa ta'u malee dhaabbatichi waraanni deebi'ee ka'uun tilmaama isaa sana faallessuu akka danda'u akeekkachiiseera. Haalli gara waliigalteetti deemu hanqachuu fi waraanni deebi'ee galuun ammas haalicha walxaxaa godhee muddama guddaas uumeera. Oduu gaddaan taphataan Afrikaa kibbaa waancaa addunyaa irratti hirmaataa ture tasa lubbuun darbuun dhaga'ame. Taphataan sarara gidduu Afrikaa kibbaa Jayden Adams umurii ganna 25 lubbuun darbuun dhaga'ame. Jayden Adams mana jireenyaa isaa magaalaa Cape Town keessatti du'ee argamu poolisiin ibse. Taphataan Mamelodi Sundowns waancaa addunyaa bara 2026 irratti biyya isaa bakka bu'ee hirmaateera. Duuti tasaa Jayden Adams hawaasa kubbaa miilaa Afrikaa kibbaa keessatti naasuu guddaa uumeera.